Ashama harka fuunee jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota YouTube chaanaalii kiyya jalatti argamtan marti keessanuu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha ani nagaa kiyya bulee isin kan bultanii amma ganama keessaa sa'aatii 12 maal isinitti agarsiisuu barbaade yookaan si yaadachiisuu barbaade seetanii ijoollee shamarranii keenya keessattuu ijoolleen kiristaanaa ijoolleen musliimaalleen waan kana hojjettanii kanaaf maal isinitti agarsiisa isinitti fakkaata isinitti mul'ata beeku gara akka isinitti mul'atu okkee innaan kuroon kuraa kananii farsoo naquu kananii erga dhufee farsoo naqeen beeku jiini sadeen kiyyaa gabaashaa dhuftu kana gaafa guyyaa tokko jechuudha kanan as ga'ee kanaafi ergasii farsoo naqeen beeku irraanfadheedhaan neesti maal akka ta'umee farsoon kiyya akkuma durii bareedamoo kan durii gadi moo nan irraanfadhamoo waa itti godhu irraanfadhamoo geeshootti xiqqeessamoo biqilatti baay'isamoo maal kan jedhu ofuma kiyya laalaa isinittan agarsiisa kanaafi waan biyya keessanii ijoolleen oroo hojjettan gaafa akkanaa sana akkana goonayyuu gaafa warri kiyya daboo qabusan gaafa akkana qabusan farsoo akkasii naqee akkana ta'e tizziin jedhaa jechuudha ishii ni yaadattu kanaaf isin yaadachiisuu barbaadeen isiniin jedha hundumti keessanuu viidiyoo keelaa sheer godhuun irraanfatina warroonni maatiinaaf hin taane immoo maatiinaaf ta'a warroonni koomentii keessa waynee nama jajjabeessu koomentii babbareedaa namaaf barreessitanii sammuun keessan akkasumatti haa guddatu harki keessa waan gaarii haa qabatu galatoomaan isiniin jedha innaa koroo laaffisaa jira baay'eellee miti anan hojjechuudha ka'ee xiqqoomaa maaliifii kanuma manaa waan ta'eef jechuudha dhugaa dubbachuu fi ergaan dhufe ayyaana baay'ee darbee garuu qariboo garbuurra hojjedhee malee farsoon naqnee jechuudha innaa akkasii akkana fakkaataa laaffisee irra godhee bilcheessee isinitti agarsiisaa jechuudha kanaaf hundumti keessanuu waan hojjechaa turtan waan godhaa turtan waan haadhi keessan maatiin keessan godhaa ture isinitti dhagahamaa jechuudha waggaa isa yaadattan immoo yaada yaaddanillee kan aartanillee ni irraanfattuu jechuudha warroonni mucaa wayii shantu naafe galuu fananii yoon galee maal hojjedhaa kan jette hunduma keessaniif haga dandeetti kooti isiniif ibsaa yaadina waan nan fayyaadha namni waan hojjetee jiraatu hin dhabu waan ta'eef inni guddaan kan hin argamne fayyaa keessaan bichaa kadhadha okkee namni akka fedhees ta'u ni jiraattu sinigalee afaaniif harka waliin dhabuu jechuudha kana waan ta'ee jiruuf yaada ofittiin baay'isinaa isiniin jechuu barbaada rabbiin fayyaa isiniif haa kennu naaf galatooma hedduu isin galateeffadha dhugaa koomentii keessan laalee ture baay'ee tokko nama jajjabeessituu baay'ee tokko nama kabajuu rabbi isinaa kabajuun isiniin jedha hundumti keessanuu naaf galatooma sabskraayibii naaf godhaa maatii naaf ta'a na bira dhaabbadhaan isiniin jedha jireenya biyya namaatirra garuu akka kootti jireenya rakkattee jireenya biyya keetii wayyaa yaa waa hundumaa keessa rabbitu nama baasa rabbi keessa isinaa baasu isiniin jedha kuroo kiyya bilcheeffadhee walitti deebina okkee kannaarra godhee jira akkan irraanfannee kuroo jechaan akkasii kuroo maalitti hojjetan immoo boqqoolloodha ishee farsoo kan ta'u garbuunni ta'a misingaanni ta'a waan ta'eef garbuus miti boqqoolloodha jechuudha kuroos ashaaruusa waan gubateef baay'ee na kuree hin barbaadu ashaaruusa ashaaree jira waan ta'eef okkee ስለዚህ asitti immoo muuqii hojjedhee jira nyaata kee hojjedhaa jimettanii wanni hin jedhinaatu dhugaa hojjettan
akkanatti yoo ta'e malee kaaffee deemtanii ijoollee ta'u bargarii fi wanni nyaachaa hin ta'u bara. Muuqii keessaan maal na'uu jechuun muuqii keessaan qamadii gurraattiidhaa fi ajjaa walitti daaskifadhaatu isa qallafadhaa mana ta'a. Bayya hoteela deemtanii biyyatti quftu buqaafan lama jedhan galgala waan nyaattu hin qabne simbirri maayii hin qabne hojii beeqalaa tolti jedhan. Kana waan ta'eef boru rakkachuun hin hafne har'a kaaffee akkuma galtaniin kaaffee lixinaa. Okay? Annaa waan qabdan hojjetattanii manatti nyaattanii gaafa waa hundumtuu isinii guuteeffataa zanaa jettanii firii taatanii assaaba ofirraa fixxanii waa hundi isinii mijate immoo zanaa jechuu dandeechan deemtanii. Sirumaa manumatti hojjechuu dhiistanii alattuu galtanii nyaachuu dandeechan. Har'a garuu akkuma dhufteen osoo waa hundi si eeggatu, osoo iddoon jireenyaa si eeggatu, osoo wanni hammana jedhame hin jirre si eeggatu kaaffee, iddoo bashannanaa, iddoo zanazanaa, iddoo manazzaraa deemtanii ani isin gorsa gara hojii keessanii. Dhugaan isiniin jedha irratti gara hojii keessanii gaafa yeroo si mijate bakka hunda deemuu inni si daangeessu hin jiru. Si gala kanaafuu amma kana osoo hoteela dhaqee inoo tana takkittii fayyadame birrii meeqa baasa? Hamman kana kiiloo 2 kiiloo 3 hin bitu fixaa jechuudha. Kanaaf hamma san manatti hojjetadhee waan na barbaachisu san manatti fayyadamu. Foon nyaachuu si barbaachisa taanaanii hoolaa tokkicha yoo 3,000 hin bitte ati haga kam nyaatta? Garuu hoteela dhaqxanii birriin 3,000 maal si nyaachisa maal si obaasa ofuma keetti tiingi godhee tiingi of tiingi jedhama amma. Kanaafuu balleessa dhiifama naa godha warri isinitti tole zanazanuu dandeechanii warri isinitti hin mijanne immoo gara hojii keessanii isiniin jedhashi yoo anama amma kanatti kaaffeetti naa agartanii beektanii dur garuu na zoorayyuu kaaffee jechuudha. Hoteela nan deemnaa hin bashannannaa nyaannaa hin dhugnaa. Garuu har'a isa wanni irra godhee jechuudha. Yoo nan miizana irra godhee ilaalu faayidaa naaf hin qabu. Deemes hafes homa guyyaa tokko waa hunda ofirraa fixxee akka barbaade firii ta'uu dandeessa. Kanaaf keessattuu yeroo ammaa kana yeroo firii taatee akka barbaadde waan qabdu gadi baastee achi boru kanan argadha jechuun miti. Har'a ni argata boru ni dhabdaadha hojii irratti. Kana waan ta'ee jiruufi sorry isiniin jechaati yoon balleesse dhiifama naaf godha. Yoon balleesse dhiifama naa godha onkuroo kiyya bilcheessee walitti dhufna waan ta'eef muuqii kiyya sasumaan dhugaati. Onkuroon kiyya bilchaatee jira amma maalan godha. Amma bilcheessee jira kunoo amma biqilaas keessaan qabala daakamaa jechuudha. Xiqqoon itti godha ishee duraan itti godhe waan ta'eef ittiin babaa'isu. Geeshootu mamaa ammoo as keessaan qaba. Kana geeshootu mamaan kiyya. Kinoo akkuma agartan kana agartanii malee kana amma onkuruma oo'aa kanatti gadi naqaa jechuudha. Asirratti kanaafuu kanatti waliin ga'ee onkuroo kiyya irraa haaraa jechuudha isin malee. Amma gara qodaatti naqa naafan oo'aa kanatti naqa wettanii qorra amma ganna waan ta'eef qodaan kiyyaa jira. Qodaan xijuu jechuudha. Amma gannaa hin qorraa indaffisaa jechuudha. Waan kun sin gala
ibidda jalaan nasaanaa jira jalaan aamsine. Qodaa kiyyatti ganna gadhee jira. Amma meeshaa qulqulluu akkanaatiin waliin gahaa jechuudha. Okay? Isaan amma barbaachisuutti naqee gaafa bilchaate warri farsoo barbaadan koomentii jalatti barreessaa isinii ergaa. Abshiriin isiniin jedhashi. Osoo bona ta'ee yeroo aduu ta'e ho'aatti naqu maaliif jennaan kun kan maxxaxaa waan ta'eef. Amma immoo gannaa kun qorraa kanaaf ho'aa daddafeetti naqee jechuudha. Innaa akkana fakkaataa akka kanatti qallisee jira. Agartanii isinitti mul'ata. Daada sanatti deebisee akka kanattiin ol kaa'aa jechuudha. Isinii galee innaa akkana fakkaataa haga gaafa bilchaatutti eeggadha. Gaafa bilchaate isinii fidee dhufaa bakka jirtanitti nagaa naa ta'a. Like share godhaa. Daqiiqaa isinitti dheeressee jira. Maaliif akka ta'e hin beeku daqiiqaa naalaa dheerataa dhiifaman isiniin jedha. Like share godhuun hin raaffatinaa. Ciao. Bye.